akka korphee saree olii gadi obobsuurra maaliif mucattii yoo mana sana fiddame meenatti maalumaaf mucattii mana dhifte namatti tola abdii namni si jaalata si kabaja nama muufachiisini ati immoo nama badaallee miti nama gaariidha garuu yeroo tokko namni ni dogoggora keerraa osoo deebite baay'ee natti tola ani obboleettii yeroo darbesinii mareerratti yaadattu yoo ta'e iccitii abdii fi jannaa gad urgufuuf deema jedhee ture jechuudha. Jannaan asumaan dhiifama narraa haa taatuuti yeroo baay'ee janna yoo jedhu itti dhagahamuu danda'a garuu har'ammoo iccitii abbaa manaa ishii yookiin immoo jaalallee ishii yookiin immoo hiriyaa ishii akkuma feetetti haa fudhatamuuti iccitii isaan gad urgufuuf deema. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa hordoftoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii bakka jirtanitti nageenyi kiyya isin haa qaqqabu jecha har'a waan natti dhagahame yookiin waan natti fakkaate tokko viidiyoo maaliif isiniin marre jedhee dhufe jechuudha. Akkuma beekamu waa'een jannaa fi abdii kun YouTube irratti ajandaa ta'ellee deemaa jira. Namni illee waan akka nuffee tokkotti fakkaatayyuu dhiifama narraa garuu ani waan natti fakkaate tokko isiniin jechuu barbaada jechuudha. Viidiyoo guyyaa lamaan kana marame akkuma hordofaa jirtanii jechuudha. Mucattiin mana isaa deemtee viidiyoo martee jirti jechuudha. Istiidiyoo keessatti istiidiyoo abdii mana abdiitti jechuudha. Seensa viidiyoo ishee irratti yoo hordoftaniitu ta'ee ilma dhiiraatiif akka dubartii 4 fuudhuu danda'u yookiin immoo akka shari'aan eeyyamudha. Obboleettiin keenya kun kan nuuf ibsaa jirtu. As biratti isin maal isinitti fakkaata? Dubartii 4 shari'aan yoo eeyyame ayyee ishiin itti heerumuuf deemti moo maalidha jechuudha. Ijoolleen baay'ee jannaatu badii qaba jechaa turte. Aniin kunu jannaatu badii qaba jechaa ture. Maaliif odoo jaalala dhugaa qabaatte maaf hin dhufne karaa feeteeyyuu maaf hin dhufne jedhee itti murteessaa jira jechuudha. Asuma irratti illee jannaa kiyya dhiifama gaafadha jechuudha. Amma badiin guddoon eessa jirti yoo jettan abdii biraa jechuudha. Maaliif yoo jettanii akkamiin dubartii mana isaa fida jechuudha. Fakkeenyaaf dubartittii sanatti yoo ni murteessu jedhe inniin kun jannaa ni jaaladha jannaaf jedhee akkas ta'ee jedhee yeroo baay'ee guyyaarraan viidiyoo haarawaa akka nuuf gadhiisaa jiru hundi keessanuu maamilti keenya quba ni qabdanii. Asirratti namni yoo wal jaallate maaltu miidiyaa irratti wal baasuu geesse dursa abdii moo jannaatu baase yoo jennu lachuu waluma jalaa qabanii wal qeeqaa jiran jechuudha. Asirratti sanuummoo waluyyuu haa baasanii jannaan kun waan rakkatte rakkoo ishii maaliif abdiin karaa keessaan hin furreefi jedha. Itti aansee immoo mucattiin kun dhugaadhumaaniyyuu maaliif istiidiyoo keessa dhufte mana isaa dhufte akkuma dhagahaa turtan immoo mucayyoon akka jettutti ani jannaa lakkoofsa jannaallee argachuu hin dandeenye. Lakkoofsa jannaa akkamiin argachuu dhabde jechuun fakkeenya tokko sii kaasa mana abdii dhuftee jirta lakkoofsa jannaa yookiin karaa qajeelaan yoo dhugaan dhuftee jiraatte abdiirraa maan furatiin obboleettii kiyya moo atuu isaan jidduu jirta yoo isaan jidduu jiraatte ta'e jidduu osoo baate maaliif yoo jette nama jaalala waliif qabu jidduu deemuun bareeda miti. Isumayyuu isaan lamaan wal lolanii wal jibbaniiyyuu adda bahanii ati waan jannaa beektuuf isaan lamaan jidduu seenuu yoo sii danda'ame lameenuu walitti fiddee furmaata godhuufii qabda. Isa immoo yoo hin dandeenye dhiisuu qabda. Akkamiin mana abdii dhaqxee lakkoofsa jannaa dhabde? Hayyee haa ta'uyyuu mee lakkoofsa jannaa yoo haa dhabdu haa jennuuti maaliif feesbuukaan karaa namoota biraa hiriyaansaa hajjiin illee ni jira. Bakka karaa isaaniitiin maaliif lakkoofsa ishee argachuu hin yaalle an akkanatti fakkaatutti shiraaf dhufte odoo jidduu isaaniitii baatee namatti tola jechuudha. Abdiin illee obboleessa kiyya yeroo darbellee siif dhaamee jira ammallee siif dhaamuuf deema. Viidiyoo maratuuf yoo dhufte maaliif qeeshii teessee marattu rakkoo qaba? Rakkoo hin qabu. Sin qeequuf sin lamaan qeequuf yookiin sin lamaan adda baasuuf mana kee dhuftee dirqama viidiyoo maratuu qabdi? Maratuu hin qabdu. Anaaf kun innaa mana kee dhuftee dirqama mucayyoon kun viidiyoo maratuu qabdi abdii. Isin lamaan qeequuf isin lamaan adda oofuu ta'a bar kun fakkeenyaaf mucayyoon kun qulqulluudhaan haa dhuftu haa jennu
mee atiin kun otoo jannaa kana himataa jirtu odoo jannaan namiite jechaa jirtu odoo jannaan waan ani jedhe hin dhageessu jechaa jirtu akkamiin mucayyoo kana mana fiddee viidiyoo akka marattu istiidiyoo kee keessatti goota maaliif yoo jette nu dubartoonni qalbiin keenya xiqqoodha yaani lapheen keenyallee akkuma harma keenya rarraatuudha jechuudha kanaaf iyyuu ati immoo yoo mucattiinuu dhuftu odoo nama yaaddu taate odoo jannaa yookiin immoo haamlee jannaatiif yaaddu taate maaliif viidiyoo irraa martaa jechuudha istiidiyoo kee keessa teessee sanummoo mana jannaa jechuudha manni kee jechuun mana jannaati atiif jannaan nama tokko atiif jannaan qaama tokko jechuudha akka nu beeknutti aga fedheeyyuu jannaan siniitullee akka sooshaal miidiyaa irratti haasa'amu gochuu qabda maaliif yoo jette haamlee ishiitiif jechuudha mucattiin kun yaalte dhufuufillee hin taanee miti namni wal jaallatu immoo mushbaatii 3-4-5 waggaa 6 waggaa 7 sabriin wal eeggatu ni danda'a jaalala dhugaa yoo taate jechuudha fakkeenya jaalala muleerii fi maskii mangeerraa fudhatuu dandeessu jechuudha jaalala dhugaa jechuun akkasidha malee jaalala hoy yoo taate durumarraa walirraa dhaabbattanii akkuma nagaan walitti dhuftan nagaan adda ba'uu dandeessu ture keessattuu abdiin jechuudha irra deebi'ee ammallee kan siin jedhu nu dubartoonni dubbii tokko addan baafannu dafnee ariifannaa dafnee kuni qileedoo jedhani qilee sanatti fiina ati immoo ilma dhiiraati sabriidhaan maaf hin eegganne maaf mucayyoo kana mana fidde viidiyoo irraa marte jechuudha mucattiin kun immoo yoo atillee jechuudha obboleettii kiyya dhiifa manaaf godhi asirratti si qeequu yookiin immoo waan hin taaneen si shakkeedoon ta'e gaaffiidhuma jechuudha dhugaadhaan yoo abdiif jannaa walitti fiduu feete maaf teessiftee hin gaafatiin teessiftee marsaa tokko marsaa lama marsaa sadi gaafattee yoo inni si dide viidiyoo maratuun illee salphaadha sanummoo viidiyoo maratuun mana jannaa deemtee odoo hin ta'in mana keetti teessee waa'ee isaanii yoo irraa viidiyoo maratte kun waan rakkoo maaliif yoo jette obboleettii kiyya nu dubartiin akkuma isiniin jedhe waama xiqqoo guddisuu waan jaallannuuf ati keeriifis deemii sharriifis deemii mucattiin kun waan biraatti furatuu dandeessi aniin kunuu waan biraatti furadhee jira jechuudha na sana bu'ee baay'ee dhibamaa jechuudha maaliif iyyuu namni isiin jaallatti kun akkas godhuunsa marsaa takkarra marsaa lammata viidiyoo martee jirti mucattiin kun jechuudha innaa dhibbaan dhibbatti shamarranirra doon ta'in badiin kan jiru abdiirraa jechuudha abdii waan kanarraa of deebisee obboleessa kiyya jaalala dhugaa jannaaf yoo qabaatte olumaa gadi hin korophisiin akka korophisa anasuma irratti kan siidhamu jechuudha aaruu dandeessaa anillee si aareeni nuhiin kunuu mana kee akkas intini taanee hin dhufnu difratiidhaan mana kee kana hin dhufnu nu akka maatii waliin jiraannu mucattiin kun namni obboleeyyummaan illee walitti dhihaatuu danda'a rakkoon qabu garuu jannaa haamlee ishiitiif jecha akkamitti akkana goota xiqqoo sitti hin dhagahamu sammuu keetti sanuu mucattiin afurnaa eeyyama waan isin qabdan isin lamaantu walitti beeka rabbi kanas isin lamaan jidduutti beeka kanaafiyyuu ofirraa waan akkasii yoo dhifte namni biyya ambaa jiru immoo waliin dhalateef odoo hin taane akkasiin obboleeyyanii nu obboleeyyan rabbiiti rabbiif jedhiiti haamlee jannaa jedhiiti waan akkasii asirratti dhaabbadhu immoo jannaa wajjiniin ifaan ifa walitti bilbila mush dirqamaa miti sooshaal miidiyaa irra baatanii wal qeequun inna haamlee mucayyoof yaaduu qabda jannaan immoo baay'ee nama gaddisiiftillee baay'ee si jaallattillee baay'ee immoo si feetillee sabriidhaan ati maaf hin eegganneen jannaa dhugaa rabbii hin mufachiisiin adaraa siin jedha obboleessa kiyyaa yoon sitti balleesse immoo dhiifa manaaf godhii hordoftootaaf kabajamtoota waan gootuuf isinillee balleensaan kee kana jechuu dandeessu maaltu si galche jechuu dandeessu waan natti dhagahame dubbadhee badii kiyyas gaarii kiyyas koomantiin naa barreessaa na gorfadhaa koomantiin wal arrabsuu yookiin wal cabsuun keerii hin qabu walaa gorfannu isiniin jedha balleessuu danda'a mucattiin sunillee koomantiin na arrabsan jettee dhufte ati qulqulluu taanaan namni waan fedhe jedhee si arrabsuu obboleettii kiyya obsa horadhu yoo dandeessee abdiif jannaa jedduu bahuu yaalii galatoomaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya nagaan naaf jiraadha.